Isaani isaan ergamuudhaan nu tolte hayaani jireenya ilmaan namaa diigamaa duraani deebisanii ijaaruuf yaada hageessani dukkana jaahiliyyaa ifaan jijjiiruun akkuma nu hamma dubbannu afaani mitee dubbiin qalbii laalaa yaa ikwaani gidduu muumintoota mahabbaa kaani karaa haqqirratti wal jaallachiisanii jarri duraa manees isaanii wajjini daawaa diriirsuu irratti bira dhaabbatanii sahaabota isaanii dhiiraa dubartiin amanne yaa rabbi rahmata keetiini sahaabota isaanii rabbi irraa jaallatu jara khidmaa diini halkan guyyaa kaatu kanneen lubbuu jaraa fi daadiini baatu jara nafsi ofirraa rasuula jaallatu qadri isaanii beekuuf akkas mararfatu jireenya keessa dabarfata yaadatu namnaqlee qabu waan dabarsin dagatu waan keessa bahan beekuuf akkas jabeeffatu irraa jiraatu jaalalli rahmaani amanne yaa rabbi rahmata keetiini yaa nama taarikaa islaamaa karaate ni beeyta waan soyte daawaa rabsi taate ummata rasuulaa wajjiniin dhaabbate ummata amree daawaa ol fuudhee baadhate jara qalbii keessate imaana jaarrate jara dhugaa rabbiif rasuula jaallate jarri karaa isaanii qarriffaan qabate alaabaa imaanaa jarri mi'eeffate diini kana dhabuurra of dhabuu filate jarri gaafa duraa quraana simate jarri ittiin dhaabbate rasuulaa wajjin amanne yaa rabbi rahmata keetiini rabbiin diini kanaan ilmaan namaa fure xiqqootu kee duraan waan addunyaan ture gadaa dukkanaa sanumanne jijjiire jarri nabii rabbiiti wajjin hiriire kanumaan akkasii fakkiin jaraan jirre ergaan rabbii guddaa dhufeen teenye dirre hakkiin hakkii ta'eef jal jedheen diriirre muumintoon akkasii osoo biran jirre irra khayrii ummataa jaraaf tolteereen jara obbolummaa faayidaaf hin jijjiirre nabiyyicha waliin akkii baasan dirre wal qabatan irre tokkichummaadhaan amanne yaa rabbi rahmata keetiini seenaan jara sanaa dhugumaan ol kaate muumintoota ardii samiin kun hayaate islaamummaan nama itti hojjateef taate utuu rabbiin diinii kana erguu baate sahaabota maaltu dubbata yaadate akkuma ummata duraan dabarfate kan maalummaa jaraa taarikni dagate garuu jarri ergamaa rabbii dhaqqabate jarri tokkichummaa khaliqa qabate barreeffame khayriin jaraa dabarfate ummata mane rasuulatti hidhate khayrii jarri hojjate nu gahee bu'aane amanne yaa rabbi rahmata keetiini injiili quraanaa sana rabbumaa jaallate gooftaa nama falqee faaruudhaan dubbate nasree diini isaatiif jara san filate namoo akka taabuuf jararraa laallate nama seenaa jaraa qara'ee hubate akka jarri rasuula